Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti dhuma keessanii fi haata'uchaa guyyaa irraa odeeffannoowwan gaggabaaboo biyya keessaa fi biyya alaasniif qabadheen dhiyaadheera. Odeeffannoowwan kunneen hundi isaanii dhaggeeffatamuu kan qaban waan ta'aniif hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheerii akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa odeeffannoowwan muraasni guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe keessaa hangafoonni manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa asxaa yookiin loogoo alaabaa mootummaa federaalawaa irra jiru lummuxxii gochuuf mirkaneessuusaa fi haati manaa obbo Jawaar Mohaammed Arfaasee Gammadaa hidhamuu obbo Jawaar Mohaammadee fi qeerroof qarree Oromiyaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ishee guyyaa kaleessaa miidiyaawwan garaagaraa irratti laachuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo lammiiwwan Oromoo biyyoota garaagaraa ta'anii sagalee isaanii uummata Oromoof dhaggeessisaa jiraniif ergaa jajjabinaa ergee fi odeeffannoowwan gaggabaaboo gara biraa siniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti sin waliin kanan turu an gammachiista shoomeeti. Manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa asxaa yookiin loogoo isaa haqe. Asxaan kun asxaa mootummaa federaalaa sirna federaalaa ta'uun kan ittiin mirkaneeffamu. Asxaan kun bifa urjii kan qabuu fi halluu cuquliisaa irratti kan kaa'ame akka heera mootummaa Ifdirii keewwata 3 jalatti ragga'een hiikkoon isaa kan seera gubbaa taa'e walqixxummaa sabaa fi sablammootaa akkanumallee walqixxummaa amantiilee kan agarsiisu jechuun heerichi ni labsa. Haa ta'u malee manni maree kun heera biyyattii haquudhaan loogoo isaa keessaa baasuu guyyaa har'aa beeksiseera. Qorannoo yeroo darbe Afrobaaromeetir jedhamuun gaggeeffame keessatti gaaffii sabaaf sablammoota jedhamee kaa'amus akka namoonni qorannoo kana gaggeessan dubbatanittis qorannoon kun naannoo Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Tigraayitti kan gaggeeffamedha jedhuun dubbatu. Haa ta'uutii garuu bu'aan qorannoo kana dhimma alaabaa irratti walqixxummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kan mul'isu asxaa yookiin loogoon gidduu keessaa ba'uunsaa naannoo Amaaraa keessatti kan fudhatamu yoo ta'e malee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan naannoowwan salgan hafan biratti kan hin fudhatamnedha. Mootummaan kun gara fuulduraatti maal keessa akka seenaa jirus homaa gaaffii kan namatti hin uumnedha. Manni maree silaa uummattoota biyyattii hunda bakka bu'a kan jedhamu mallattoo yookiin loogoo uummattoota biyyattii walitti qabee jiru sagalee tokkoon balleesseeti jira. Gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu haati manaa obbo Jawaar Mohaammed aadde Arfaasee Gammadaa guyyaa kaleessaa miidiyaawwan garaagaraa irratti uummata Oromoo qeerroof qarree mana hidhaa keessatti cunqurfamaa jiruuf sagalee ta'uutiin bara 2011 waggaa 9 dura aktiivistiin Jawaar Mohaammed yuunivarsiitii addunyaarraa sadarkaa afuraffaarra jiru Istaanfoord irraa yogguu eebbifamu barruu inni yeroo sana katabe humni waraanaa hanga fedhe gosa tokko keessaa ijaaramus qabsoo karaa nagaa mo'achuu hin danda'u kan jedhee fi waraanni Afrikaa kibbaa yeroo apartheidiin adii tahanis sirna sana baraaruu akka hin dandeenye katabe barreeffama isaas hojiirra oolchuun qeerroo fi qarree Oromiyaa keessaa walitti qabee qabsoo fincila diddaa garbummaa gaggeessuun mootummaa wayyaanee hayyuu fi beektota Oromoon bakkeewwan garaagaraa qabduun isaan waliin ta'uun miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork hundeessuun mootummaa wayyaanee kuffisuu danda'eera jechuun aadde Arfaasee Gammadaa dubbatteeti jirti. Dabalataan qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa haala kam keessattuu sagalee saba ofii ta'uun waan jajjabeeffamudha jedhee lammiiwwan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatanii sagalee isaanii dhageessisaa jiraniif dhaamsa dabarsee jira. Dhaamsi kunis gidiraa fi hiraarsa saba keenya Oromoo irra gahaa jiruun du'aa fi hidhaa bifa addaan nurratti adeemaa jiruuf gateettii nuu taatanii nu cinaa dhaabbachuun sagalee Oromoof ta'uudhaan addunyaatti ibsuu keessatti ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan gaheen baattan qeerroo bilisummaa Oromoo biratti baay'ee jajjabeeffamaa fi galateeffamaa ta'uu ibsuu ni feena. Dukkana keessatti gaaga'ama saba keessan irra gahu ifatti baasuudhaan mootummaa abbaa irree humna saba duguuguuf wal ijaare saaxiluun addunyaaf himuun tibbanatti jirtan hedduu nu boonseera. Waliin hidda Oromummaa qooddannee dhalachuu keenyatti nu gammachiisee jira. Oromummaadhaan akkanaan wal cinaa dhaabbatanii gaaga'ama hammeenyaaf duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiru waliin qolachuuf qabsaa'uun akkana barbaachisaadha. Kana hubachuudhaan ajjeechaa hidhaa gudeeddaa harmoolii fi abboolii keenyaa saamicha eenyummaa fi lafaa nurratti adeemsifamaa jiru balaaleffachuudhaan duula imbaasiilee mootummaa abbaa irree irratti taasisaa jirtan kun hedduu nu boonseera. Qabsoon uummata keenya Oromoo London, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Niizerlaandii fi bakkoota garaagaraatti taasisaatii jirtan seenaa
seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa furmaataa keessaas tokko ta'ee akka galmaa'u shakkiin tokko hin jiru. Kanneen imbaasiilee mootummaa abbaa irree cufuudhaan seenaa galmeessan irraa fakkeenya fudhatanii Oromoon biyyoota kaan jiranis tarkaanfii wal fakkaataa ta'e akka fudhatan ni gaafanna. Haala kam keessatti sagalee uummata ofii ta'uun waan jajjabeeffamudha. Gurmaa'inaa fi wal dhageettiidhaan afaan tokkoof yaada tokkoon duula jal'ina nurratti baname balaaleffachuun akkana nama gammachiisa. Qabsoo isin gootan kana qeerroo bilisummaan Oromoo kan galateeffatu yogguu ta'u, hangi furmaatni biyya abbaa keenya Oromiyaa fi uummata keenya Oromiyaaf argamutti cimtanii itti cichuun qabsoo akka itti fuftanis ni dhaammanna. Injifannoon uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo irraa hagayya 27 bara 2020 Finfinnee Oromiyaa. Egaan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu haalli Covid Oromiyaa keessaa maal fakkaata kan jedhudha. Naannoo Oromiyaatti gabaasni qorannoo sa'aatii 24 darbeen namoonni 134 dabalataan vaayirasii koronaatiin qabamuu isaa ibsee jira. Naannichatti sa'aatii 24 darbeetti qorannoon laaboraatoorii namoota 4214 hojjetameen vaayirasichi namoota 134 irratti argameetu jira. Oromiyaan hanga guyyaa kanaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee 5588 ga'eeti jira. Waliigalatti lubbuun namoota darbee 42 yeroo ta'u, namoonni haaraan 101 vaayirasichaa dandamatanii gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Hanga ammaattis namoonni 1682 dandamatanii jiru. Namoonni torba wallaansa cimaa keessatti yogguu argaman yeroo ammaa vaayirasichi kan irra jiru namoota 3864 ta'uu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa gabaaseeti jira. Egaan gara biraan gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu imbaasiin Itoophiyaa biyya Niizerlaandi jiru guyyaa sadaffaatiif ammas cufamee ooleetu ni jira. Qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Niizerlaandi jiran olaantummaa isaanii argisiisuutiin mormii biyya keenya keessatti ajjeechaa, hidhamuu fi garafamuu qeerroo fi qarree manguddoowwanii fi jaarsolii irra gahaa jiru balaaleffachuun imbaasii guutummaa guutuutti cufanii ammas balaaleffachaati jiru. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoowwan guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheerii akkanumallee odeeffannoon kana irratti yaada yoo qabdan komentii jalatti naaf barreessaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii bakka jirtan hundumaatti.